guutuuti waa'ee isaati. Ustaadhaan gaafa kana kan dhuftanii yoo dubbii jalqabarraa dhaggeeffachaa jiraatanii isinillee yoo dubbicha barbaadanii dubbattanii yoo yoo hin dhaggeeffatin ammoo isin ibsunillee rakkoon waan argirra. Miidiyaa fayyadamuu irra guddaa nama tokko tuquu fi murtii biratti yeroo hedduu ni mul'ata. Namni hedduu murtii biratti isa beeka. Murtiin akkuma gargaarsa namaaf asirratti godhaa ture isaafillee gargaarsa wayii tokko ture fakkaata. Mana murtiitti akka waan gargaarsa maallaqa walii buusaafii turanii. Akkuma ati beektu ijoollee hedduu murtiin akkana godheef jee himu ijoolleen bakka san wanni jennu hin geenye ta'u nama hedduu waliin amma dura atillee lafaan gatiin gaafachaa turte warra akka lammii fa'aa. Fakkeenyaaf lammii guddaa kana bilbilli murtiin binneef jee fi bilbilli lammiidhaaf bitame adda adda ta'u lammiin afaasaa sitti himee amma ibsoonnis warra san keessaa tokko maallaqni murtii guutuu biratti naa guurame hundi isaan hin geenye maallaqa kuma diidama moo maal ka ta'u obboleessa takka ammoo adeera murtii guutuutti ebirri isaatti ergamee san keessaa humni kudhan qofti nagee humni shan nama san biratti hafee dhufaa jira. Tootaalii maallaqni murtiin naasii fuudha jee nama ol baasee waa danaa galche toora kuma dhibbaa fi soddomaati. Maallaqni sun bira hin geenye jee mucaan kunis jechuun akkuma namoota ammaan dura murtii gargaarsa guuree fi warra murtii qomatu san keessaa innis komii murtii irraa qaba. Inni komadhaa jee dhufee sanirraa haasoo jirra kuma kudha shanii san kuma kudhan isa bira ga'ee jira kuma shan mucaa maallaqni bira jirullee dubbifne osoo hin dura dubbifne. Murtiin warra biyya adda addaa jiru hagasti seenanis ka'ee fi bilbilaan gaafatees warra murtiidhaaf kallattiin miseejji godhee abullo tokko amma miseejji naa godhee birraan ganneef sii qabee jira kaja'u afaan hin dubbachaa ture san hunda na biraan hin geenye maallaqa sana eegaan maqaa itti fuudhe warra waada naaseen san tunaan galchin immoo murtiitu waada maallaqa naaf kenname san karatti hambifate kaja'uun baruu barbaada. Dhugaa kiyya kana naa dubbadhaa anis nin sarbame nin nyaadhamee jee dhufe tanumarraa haasoo jirra ustaas. Akka seenee nyaadhame moo maallaqa kanaa guuramuu deemusa. Mee isma gaafa dhusitti haimatu kallattiin ibsu hojjaase Hamzaati. Ibsu keenya dubbadhu. Maallaqa murtii guutuu amma dura dabbaalee fi murtii guutuu viidiyoo waraabeetiin arrabse gizeen arrabsu boodarra achi murtii guutuu kun keessaan fooloo na godhee arrabni keenyaatee jira jee komantii irra dhufe san booda gizeen keessaan barreessuuf keessaan na barreessee akkaawuntii ergadhuu naan jee waggaa jiru naa maallaqa naa ergi taa'iin jeen san booda san itti dhiiseetuma yoomillaa ibii irra si fidaa naan jee guyyuma tokko guyyaa siimijjaa ilaalii na fidiin jeen. Hayaadhaa je nin dhufee na fidatee naa ijoollee takka hojii geema taphatu jiru ibsoo biraa bayi hoommeegis takka naan je biraa beetin dhaqe. Intarvii na goggodhee natti haasee bakka waa hedduu na gaafate waa jireenya ati takkaa qarshii meeqa harkattee ni beeytaa naan je qarshii kuma shanii ol tiyye jeetaniin isaafu takkaa harkadheen beekuun jeen akkasii je hin jeenii mire. Eega kana taate mee namni mucaa kanaa qarshii kuma 30 kannetanii je gizee jiru. Obboleettiin teenya takka keessaan itti barreessite anaa kannaa fi anaa godhaa fi jetteen hayyee qarshii kuma 30 obboleettiin teenya takka keessaan barreessite siifiin kanna jettee je hayyee je achumaan itti qaxxalee jechuudha. Achiin gizee haasaa itti qaxxalu namni hundi kun qarshii kuma 20 wayii galgala san na bira seente qarshii kuma 50 nama lama kuma 100 South Afrikaa tana jiranii naas irratti ergaa jiranii innilleen anaatu irraa sii fuudhaa jara sanii naa wal beekaa jee. Sambooda irraan isarratti hin dhiise sambooda ganama hoggaan bulu qarshii kuma 20 wayii seenee waliigala qarshii kuma 47 na bira ga'ee qarshii kuma 25 nama lama qarshii kuma 50 jarri kun namni tokko kuma 25 namni lama kuma 50 kuma 125 qarshii kuma 20 kan namni biroo irra naa erge mucaa eeysuma isaarra dabarsee mucaan eeysuma isaa sun maallaqa san teelebirri isarratti dabarsee murtii guutuun tanarratti haa dabarsaniif jeegizeen dabarfamee nin fudhadha jeeju irratti dawwale mucaa san silkii isaa murtii guutuun naa kanne maallaqa mee maallaqa sanii jeen siifin dabarsaa haadhaa jee murtii guutuun narra dawwale waa wachii hambifadhu taan naa ergi jiinii naan jee muummeedhaa jaama mucaan sun maqaan isaa nama finfinnee jiraatu qarshii kuma waa wachii hambifadhu taan naa ergi jiinii jee mucaan maallaqa qarshii kuma 15 narra seenee jechuu jiraa jechuudha. Amma qarshii kuma 5 na bira tafee je kuma 5 sanii naan kannine murtii guutuu naa si ergaa je hayyee naa ergiin jeen akkaawuntii keessaanin itti ergee caluma na jalaa jee jechuudha. Laayivii irratti hoggan ol beena nagaa miseen jaraan silkii na ilaan kaasu amaluma isaati. Wanni waan asitti dubbatanii miti. Amma namni hundi dubbatee jechuufin tana fidadhee as gubbaa kaa'ee
yoonii fi maallaqa ibsuudhaa san ani nyaanne jara san irraan fuunee kaja'u jara gaafa sawwaadaa seene san as gubbaa fidatee jarri sun dhuga nuti maallaqa murtii guutuu irratti erginee yoo kaja'u taate murtii guutuun na nyaanne wanni inni na nyaate immoo ta yaqiinaa ta waajibaa ta kirikirriin feene ta inni nuu dhufu amanu ta gartee gurbaan irra dawwallu sinilleen amanu maallaqa finfinnee kateele birri irraa kanaa jechuudha kun ifaan kirikirrii hin qabu san immoo wanni isa qulqulleessu jarri sun dhufee ragaa bahuufi fitadheen. Ibsi amma wanni si gaafachuu fadhu laal maallaqa wa'adaa seename tokko hin dubbatin maallaqa seenee inni harkaa qabamu kaati nyaadhamte meeqa karisiita harkaa qabu. Qarshii kuma 20 irra seenee kuma 10 qofa naa erganii qarshiin kuma 10 bira jirti. Okay 10 qofa nyaadhamte re. Kantu bira tabe maqaa kiyyaan guurame san ittiin jira beekadhaan sunillee eega maqaa kiyyaan dhufettu na qochaaha kiyya na fakkaata. Okay. Kanaafuu kuma 10 jechuun wanni si yaafete immoo waan biraati miti. Akka goonu ajaa'iba wallaahi. Namni gartee kaasiyaa irra guddaa fakkaata waggaa akkana laallu. Sabo gaafani dubbii namatti mana bane gaafa Assalamu alaikum Hamza mana kudhan golti caalaa galchi gaa qabdani kudhan godhi Ustaz Hamza gizeni fi kana fitatan nuti assalamu alaikum Waalaikum salam khabiraat jira qofa naan jeen kadir ki khabiraat jira ilmaatu kuni khagarte fardi raachaan tu riyaala kuma sadii mucaal murtii yoo naa kakate ni indi isaa jechuun jira kan inni gartee kuma takka uummata booranaatiif riyaala kuma sadii wanni sanii miti dubbiin abbaan qarshii kuma 800 daqiiqaa 5 qofaa fedhu fuudha. Okay arama himata tokko na bira jira himataan gartee qulqulleessee ragaallee nama sadiitti harkadhee mucaan akkatti dubbatu wallaalee taa'utti jiru mucaa Saudi Arabiyaa jiru Abdul Karim Ibrahim nama ja'amu riyaala gaafa uummanni booranaa buqqa'u murtii guutoon mucaan qarshii kuma takka irratti erge riyaala kuma takkaaniif qabaa jeen itti dhaqee oguunni hawaasa keenya gaggaaraa jiruun hoggaa kana yoo mergitaa jeen guyyaa akkanaatiin ergaa jennaan tole jeerraa cufatee guyyaa biraatti dawwalee obboleessa kiyya riyaala kuma lamatti raajame kuma sadi godhii natti ergi kuma lameen ammoo siifan deebisaa jeeni mucaadhaan riyaala kuma takka mucaa uummata booranaatiif kenne kuma lama ammoo liqiidharraa fuudhe murtiin mucaan tana jidduu shortaan qabe waggaa takka ji'a 5 hidhameeti biyyatti galee amma mucaan finfinnee jira isiniif hin fidaasirra waggaa takkaaf ji'a 5 hidhamee gaafatti dawwalu murtii suudii deemee jira. Akkana keessatti mucaalleen maallaqa riyaala kuma lama dhabee waan ta'u dhabee finfinnee keessa jiru woomanoon illee irraa na ergi jeetiin irraa dhabee obboleessa keenya inni kuni aboo rabbi sodaadhu irraa naa fuudhii jeennatti dhufee jechuun mucaan kun Saudi Arabiyaa jiraata. Riyaala kuma lama murtii irraa qabaa jechuudha. Riyaala kuma sadiitti ergeenni kuma takka immoo uummata booranaatiif sadaqate mucaan. Kumni lama immoo murtiitu liqiin akka inni siif hin deebisaa jee karraa fuudhu ta'e jechuudha. Kanallee yoo gartee murtiin ani irraa Hajir. Walumaa gala riyaala kuma jechuudha. Kan liqeetiif. Kuma sadii kun takka uummata booranaatiif kenne kuma lama murtii Ustaz Hamza dubbuma isaan kaasatan irratti abbaan kuma sadii illee naa dhufu kuma 800 illee naa dhufu osoo gaafa waan kan isitti himnu warroota adaamaa keessa jiran kan salaafa jimaa salaafa biddeenaa salaafa bishaanii faantaa mana qaamaatii wanta kallee nutti qabne baay'ee dhugaan sinyaan kakadde kan nama si fiduu fi baasee si garsiisu namoota maallaqa jimaa kuma 10 kuma 8 kuma 15 himatanti jira haadha manaa abbaa manaa irraa murtiin fuudhee haadha manaatti abbaa manaa kan lubbu jira barbaachisaa tanaan gasitti naquu dandeenya keessaanis ergaa asirratti baasee uummata kanneen garsiisaa kun immoo cubbuu miti sobaa miti haqa abbaan dhufee dubbachuu danda'u galatoome. Sababa akkasii jenne qoy isinii kun murtii kana akka inni fiigee fooq irraa darbu godhuu deemtammoo naaf hin galle lafa kanatti tarree. Maaliif ta'uu dhugaa hawaasaatiin gajjiga gaafa misaramtaan gabbaasu dhaga'uu diddaniiti har'a dhugaan gajjiite yoo sagaleen tiyya qaqqabu jiraattee sin beeku. Reedduun akka namni nu hafee dhufaana fakkaate dubbiin gisee lafa. Ragaa fi daama ragaa fi daa qabataman. Boo ragaa malee takka haasoo hin danda'u.
Wai. Hundi ragaan taate hundi. Saddeetii sannoo dhufee ture. Jarman jiru sani garuu Hamzaa biraa jiraannan tokkuma Kongo. Anu amma nambara isaatu irraan fadheen. Yaaboo inni nu dhiyoota na fuudhee yaa jara keenya maadhumaaf akkanatti jala dhaabbattan yaaboo dhiisaaf irraa wallaahi dhiisaas. Dhiisaaf bultii namaati. Gaafaan an dura biyya gasaate arshiin kuma kun maallaqa guddaadha jettanii gaddibdan. Asirratti garuu bakka kuma dhibba shanii meeqa taati isa kaayya. Asirratti garuu laal dhagaye Hamza Haji atis dabalatee namoonni Sheikh Ustaaz Hamzaanis warri ammaan tana dubbii tana akka manguddummaan laaluu dhuftan hundi keessan maamman namoo wanti nu hubachuu qabdan dhaggeeffadhaa. Ani akka nama dhuunfatti isaa ta'u ijoolleen keenya hara dhagee Hamzaa keenya lakki boomata kan hubachiisuu barbaada. Hammeenya murtii kan qabne jechuun hammeenya murtii kan qabne dhagee hammeenya murtii kan qabne ibsuu barbaade. Afaan illee jijjiiree jira murtii guutoo afaan amaaraan Gista ka koya abbaan qarshii kuma dhibba saddeetii waliin. Nuti manguddummaan dhufe. Riyaadoo mana kudhan maangoodha kudhan ni ta'a Hamzaa mana kudhan godhire. Gizee lakkooytu meeqa argaa jirta maamman namumaan an dhiifna ta'u. Hamzaa jiigisa kajaraa naafani ta'a dalagaa keessan ture waggaa maashii. Riyaadoo ni deebita. Lagaawiitii fidee dhufanii Hamzaa maashiiti. Oi sanii miti. Oi san booda walii gayyaa ta'e kun abbaan qarshii. Hamzaa bashii afoonaa illaa jaan akkanumatti dhiisaaf. Lakkee hoonaa ragaa inni maallaqa inni namarraa nyaata fidee dhufanii nam. Oi san ammaa miti. Oi. Turumbatu fidi. Amtaa basi. As fidi. Namtichi ufiifuu maallaqa mootummaarraa durgoo kaadiree ofiidiyoo irraa fudhatee dhiiga namaa jiru. Laayif istaayilii dhagaa maal taate Step goona qoy isachi nama naa dhiise kun gurbaan Olbaas abanu wobs hanga sun dhufu. mee ali ababaa darbuu dandeessa. Bani dhiisi abanu hanga sun dhufu abanu. Ali FC kajuu kana. Ali birraa waan maani Ali birraa ju'ee. Kunoo ergee Hamzaaji korraapshina dalagu jirta maaliif Hamzaa maashiidhaaf taraa sadii tara lama kadhitee xanaa takka qofa naa kadhite. Walii gayyaa. Siiviin kan nani qiccaafi qo ni qiccaafi. Lakin gisee oofa. Ni qiccaafi. Komatti mana isinii banna. Kuma dhibba saddeet godhu yaanaati kaameramanii qophaa'aa guys. Maallaquma Mee dhibba warri saddeet amma dhibba saddeet kana waraabbachuu barbaadan qophaawa. Aboo Ali xiyyaarra deebii darba. Ali birraa Ergee ergi. fi bara akkaawuntiin isaa firaayibeet irra jira. Inni ababaa uga darbu san qabaafa. Qabee baraan kunoo laal dhufe laa. Accept qabne haa. Si qofaan naquu danda'a. Okay, ol guddisi bakka ibsoota na kaayi takka bakka tiita na kaayi. Viidiyoo banii. Bakka Yaa dirqama tamiin viidiyoon warra dirqama. himatu lamaanii Ibsoo san nuqaa Hamza. Hamza ibsoo san nuqaa. warra himatu lamaanii wal bira kaa viidiyoo banaa boys lachuu har'a guyyaa saaxil bakari Abdal duraan jibbaa murtii guutuutiif irratti duulanii nuun jechaa turanii har'aan tana namni murtii guutumaa himachaa jiru ibsoo Khadiir Martuu saahiba isaa goddanyaatu isa himaa jira. Obboleessi keenya aliin kajaartiin sii fida je'ee birrii 800 guutuu irraa nyaate sanii. Ragaa. Qophaa'aa gaa warri hoggataan duula gattan sun amma duula ta'eef dhuga ta'ee ilaaltan. Har'aan tana helleeyyoo teessan anaa isinii as baase kunoo dhaggeeffadhaa. Ali birraa welcome. Maqaa kee Ali birraan ta'in uummata kana nuyi maguuta siyaa baran. Muuti irraa ka'e. Muuti irraa fakkaata. Sagaleen kee likkii miti Ali birraa guutakka mee? Ali bilbila kee gootu muutirran jirtu bilbila kee ofitti dhiyeessi. Bilbili yoo irra kaanillee beektaa sagaleen ni cufamaa dabbal yoo lafa keessa jechuudha bakka sammaa kanaan. Gootutti hin cufa salaatee kushuma xiqqeessa malee amma gara gootu cufa. Injiru ammoo jechuun jira injiru. Injiru sagaleen bilbila kee gadi biroo. Bu'ii deebi yookaan kan.
No, 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 no. Himbuin akan Okay, namat may kamu tupad ko. video ci fi. Okay, video ci fi tupad me. Nagamu, mut ko di me guta karra kasi mutra. Kabatan tesu guta sa ko. Rabbi murti. Me mut ko di mut me bilbila kay mut ko di me guta. Ifumati mut ko di rakas talal. Bay as jala bay debi yang. Diro namatu yo namni me sengera ta kaimo kay sigra te kana sugore bro. Namni jawala kana kay sigra. Kallati biratin. Yo namni jawala kana kay sa WhatsApp piran ittisala ana ta'u contact ma fede yo namni kay sigra te kay sabas. Dabbal laal TikTokii gatuqee promotion kajuu keessa seenee akka sagaleen dubbachuu danda'u oonaa godhu akkas achi cufame sitingii keessaa cufame. Sanif ta'u koy nama jawala kay sigra badan. Namatti haso jira bakka biratin obs. Okay. Halasa cufi Ali Birraa nama bilbila keessa yoo jiraate cufte please nama kuma afurii seegaa jira. Gue jira gue adeegu. Okay. Oh, gani debu asnu. Hamza shajab berbagana Bitte. Hamza bashin yero da kabana ko ustad khaytin debiya. وفي هنا مسوفة لكيفتي مدمر درجو فلتي جمال كي كماية جرادة لايف ستايلين جرادا يتيمدا أما مرتي متاعي نمدا هران جرتوني كبداتي في هو أصل لي جتي أدوسي كياو جرا أما كا ستيب باي ستيب نديمنا جي أبا مناتي راي جنا أدوس كان كي أركيكانيو جرتا سيجي جوا إن الله ما شلمات أنا مس يرجع شلمات سنجا شلمات بدو كيف بدو لنا شلم تايه شلمات قبل ديرو والله أمانتي سي خفلامي ورا أمانتي ولين ده ترتي بقى خفلامي تنا ديز وانا كنا وانا ما رجعت في أنا مترين بيه وما تنا جلاري وانا كنا تنا جلاري رغم مالك أنا مسي ده كرا بداسا سنجا بداسا ديرو بداسا دولار كاشين دايلي خير سينا كاكا مستاين نمتي تجي هدونا كاش ولا سفجا سكنا أكرت تقول جرخون سلكي ديا او وسه والله يا سلكي ديا بدت لك جرخون والله على سنه او وسه قويا ايغا اول اينو تري اسامزا شيجا فريجرا استروم بدو جرا قويا تك تك رول دچاسا اوبسان كونيس خيس جرا تري اما سرايا منيچيني زاني تننققبو تاب تاب قد اركان دبين جبدو داري Hamzaan kunis ni jira, turumba duumee isi jira. Amma booda himannaa biraatii fi jinnii takka hin dhaga'u. Rabbi sababa mana isinii godhee isin gannaqee mee turumba duunee isi jira. Ayyayyayya. Ibsoon kana erga agaa ababaa olamma tarbiyaan hin kaa'inaadha. Eegalchaa warri moodeetara akkana. Abbaan kuma dhibba saddeeti dhufe dubbii lafa tattaanii barcuma irra teenyee birrii kuma dhibba saddeet kana tahliila hawaasa kanneen ayyanneeti. Hayya. Mee eenyu jira saree fontala? Haaliin hin deebine. walitti wal siga awo ababaa darbaa gaa asirratti wal turumba duun seene maamannamoo ababaa darbii akkasitti akkana amma tola kun ola mee Ustaas Hamzaan achumaan kute anis ni jira ni jirta atillee Khadiiri jira reefun tana eeyyuwa akkana kun ola haasawaa isaanii santuun ta'inii fi bara Hamza Nama wajjin hundi deebisin gaama achi baane wajjin hundi deebisin gaadam bakka biratti haasofnaa bira kutamu. Hamza hanguma manni lafa taa'u mana uwwisuuf yaada. Ani silkumaan baran fuulli kiyya qorree bakka inni jiru warri namni arganii beekan saa. Fuula laallee nuti qabsootti turre wal dhayaa turre namni turre qabsoo jirra namni kunti fuula wal laala.
Sheetichi faltii afurii kan nyaadhame jee. Har'a dubbii jabdu bar. Ali sirreeffattee yoo sirreeffattee ababaa darbime. Haay. Warabbiin garuu. Ati deebisa. Aboonyu na baasu jira saa Hamzaa si mana biraadha moo moodotara. Hawaasni isaa gamoo. Moodetara kan akkasii dhiisa. Amma ni dhagamaami. Mee ibsoo na eessa jira ibsoo Khadiir martuu amma ni jira kunoo qulqulluudha. Hamzaa ni dhagama na fakkaate amma akkasimi. Amma eenyu dhagama. Okay, ana Ali dabar. Isuma Ali Birra. Okay, amma tolchaa gaafa mana sirriitti tolchaa. Waan inni yoo jira. Dabbal galcha. Ayya fahamii kanaan buusee fahamii boodan. Fahamii illee galmii himannaa. Ayyee bakka kanatti. Hamzaan ni baqatee tu. Hamzaa Shajjaabir moo? Hamzaa Shajjaabir ni baqatee. Jarti kana. Ayyee bakka naanaatii tana Khadiir illee galchaa Khadiir illee reefuun tana galmee ajaa'ibaatii mu jiraa mire. Ayya alii kana garuun arkwani ni agartanii isin. Ali ni jira. Ni jirra sagaleen isaatiin ni dhaga'ama amma. Yaa turumbatu lama godhini mul'ata Hamzaa mana ni arga. Amma haasa'uu ni danda'a. Khadiir takka Hamzaa namni hafte takka ibsoo waa darbaa naas hin qaba. Akkana manni illee bareedaa jira. Nama tokko nu hafee Khadiir moo shee Hamzaa jira. Ni eegalla waan. Hamzaan ni jira Khadiiris ni jira. Ali khiyyaan ganamatu kaameeraa kee nu bane gutakkaati akkasuma ban jenne fuulli khille nama. Ustaad Hamzaa yoo dhufe na jalaa bu'aayyee. Ayya. Ali kaameeraa keessaa kimee sagalee jotore. Yes. Kun afin jira asin jira ya. Aywa amma tolee jira okay. Ya, ni dhagamaami amma. Mee ibsoo Khadiir martuu eessi jira. Hanqasuu dabbal isitti hafuufo. Warri waraabbattan qophaa'a. Aboo gaafana. Ibsoo barbaadi sheer godhif. Soonni keessan jiru dubbii tanaa dhiisa haalummaa naa himatu. Laki tartiibu manaatii fi manni wal bira kan filar kun. Akkasuma ni dhufa irratti ofirra qofa. Okay, Ali Birraa baga nagaa nuftee baga wal agarre maqaa 1800 namni hedduun fuula kee maqaa keetillee walaalee himata kan kee namni hedduun quba qabaa bakka hedduu waan turee fi maqaa keetii fi bakka dhalootaati fi bakka jirtuu fi akkatti murtii wajjin wal dhuftan jalqaba irraa kaasee nuuf ibsi nama hundaa bakka godhatti. Okay, duraan dursee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtan nagaa. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Akka tasaa bilbila kiyya kun tokko beeksisa wayii turre dhufa yeroo akka tasaa yoo sin jalaa cufa miniin deebi'aaf daqiiqa sakandii wayii deebi'a waan ta'eef akkan irratti waan hin goone. Anaa fi ani maqaan kiyya Ali Muhammad Ali naan jaani wal magala dhaloonni kiyya godina Harargee bahaa jechuun karma ati kombolchaa kana. Bakkee amma jiraadhu immoo Jarmanii. Ani ammaan dura murtii guutoo Dhiisaa gaawoo bilbila kana dhiisaa kun bilbila amma dhiisaa miti. ana bira ani kiyya Hamzaa kiyya san bira miti ana bira dhisa ana bira. Tiboo bituu bira koon qabu sagaleen kee dhagamaatti tiboo. Ya, anaa fi murtiin akkatti wal baranne ani obboleessa murtii Chun Sultaan Hassan nama jedhamu Sudaan keessa hojii turre. Obboleessaati wajjin bara 2014 Chun 2013 2012 haga 14 dhuma Sudaanii keessa hojii turre gaafa lola Sudaanii sanallee wajjin turre naaf obboleessi jechuun du'aa fi jiruu keessa hojii baane akkuma obboleessi kiyyaattiin jechuun fudhadha deebiseetiin dhimma tana gajjitu duraa agoosti dabre jechuudha. Akkanatti bar murtii keenya akkanatti bar biyyatti illee fuudhee jeetiin eenyuun Sultaan biyyatti illee fuudhee akkana bar ni kaa godhadhee jeeni naa gammadee hojjumaan qophaa'a. Mucaan isa keenyaa jiru sanii mi? Mucaa keenyaa jiru san? Keenyaa jira yaa okay. Akkasitti ammas achuma goosii karaa gara dhumaati irratti beekta awwa akkanatti barii ayyoon xiyyeelina jala. Ibiyaafir. Ifama. Akkanatti bara ayyoon xiyyeelina jala akhiramtee akkanatti gaate mana kiyya bakka bar mana jirti obboleessi kiyyaa wajjin jirti jeetiin akkana na wajjin boo'anii bar meeqoo obboleessi. Maal deemee duute rabbi ramataa godhuuf? Rabbi ramataa godhuuf akkasitti abuu wargaa kana taatee jeetiin ani isaa wajjin dubbadhe jennaan mara obboleessi kiyya tokko jira meeqoo nama beeka isaa wajjin haasa'an naan jee. Akkasitti Sultaan isin jaa? Sultaan naan jaamu Sultaan kun egaa murtii guutuu kana fide beektaa maqaan isaa Juneedii Hassanii walumaa gala. Akkasitti Juneedii kana guruppii fidee miseenjara walitti nu hidhee akkanatti obboleessi kiyyaa wajjin akkana lola Sudaanii sun keessa wallaahi du'aa fi jiruu wajjin keessaa baane.
obsaaf hidhee gara koo bilbilaati. Hayyee itti boqochu marra. akkanatti bari obboleessi kiyya kun haatillee jalaa duutee gaara manaatti wajjin akkana jiranii wanni gootuuf ni jira jennaan aboo kana mee hiriyoota kiyya tokko jira maaliif dalaas tokko naan jee footoo isaa gaafsu natti ergee jira abbaa qabeenyaati akka hojjetaa isaa godhee gara biyya alaa sii baasuu ni danda'a. Isaanii mee yeroo bijee akkasitti isaanii mareedhaan naan jee guyyuma sun deemee mari'atee galgala kana dhufee gaamna bilbilee akkana naan jee sultaan hojii waliin dhufnee gaa aboo sultaan gaawwanni kun gaafa waan yeroo beessanii akkanatti illee gaa murtii guutuu tokko maqaan isaa qulqulluu miti. Akkam goonaa jennaan rakkoon qabu walumaa gala wajjin jirra waan jiru rakkina jirus walumaa wal goonaa walumaa wal gargaarraati itti kan naan jee rakkoon qabu waan inni jiru sun. Akkasitti dhufee bara 1800 naan jee. Ali asumarratti ati eessa jirta ati mana kan keetii eessa akka dhuftuuf wanni godhaa jirtu kun. Ati mana kiyyaa biyyee jirti Itoophiyaa jirti ani immoo Jarman jira beektaa jechuudha. Obsaa deebisa. Okay hayyee obsaa deebi'ee thank you. Tuu. Akkasitti walumaa gala naan jee dhaqee akkanatti bara waan akkanaati jee waa'ee sunillee waa'ee roobee sanillee waliin dubbannee bara waa'ee roobee sunillee qulqulluudha bahee jira kun wanna suni ragaa yoo barbaachisaa ta'e waan jiru hanga tokko eenyutti Hamzatti ergeetiin jira Hamza Hajitti ergeen jira jechuun barreeffamaanillee waan inni kanatti bahee jira naan jeellee natti ergee jechuudha nagee beekan wanna suni maqaan balleessan malee jee. Akkasitti gaa sababa obboleessa wal beekne wajjin fuudhee maallaqa suni ni waan turre waraqaa akkana godhe naan jee. Sorry, ibsolleen deebi'ee jira. Okay. Itti boqochu marra. Akkasitti waraanni suni waraqaa sun hundalee natti ergee walamansiifnetu walumaa gala akkana guyyaa 10 keessatti si fita. Guyyaa 10 kana keessatti waan ijee waraqaa akkana baasaboo akkana godhe mana waan istiidiyoomii mana maalee deeme akkana godhe jee waan sun hunda haati mana kiyya fuuteetti ergitee waraqaa sun hunda dabarsitee na bira dabarsitee illee na jaasichi dabarsee fi abshir waa tokko rakkoo qabu naan jeegaa murtii guutuun beektaa nama akkami nama jechuun afaan kanaan ni jira miti yaani dhugumatti beektaa nama harargee qulqulluu haaya nama ija keessa ilaalee dubbatu miti beektaa. Okay. Ani murtii guutuun nama hatullee jechuun numaan dhagaa garuu akkaataan inni afaan itti namatti fayyadamu afaan lallaafaa ni jira miti haaya ija lallaafessi dubbata. Amma walumaa gala gaa akkasitti na amansiisee gaa yeroo sunitti haati jallee waan na jalaa duutee jirtuuf wallaahi natti hin dhagaamne maallaqni sun homaa jechuun barataallee barumsarra jira. Natti hin dhagaamne maallaqa sun hagariitti liqeeffadhee garii immoo gaawaan godheetuma isa sun guyyaa lama keessa na argijee maallaqa sun itti gad argee gaafa maallaqa sun itti gad argu torbee duraadhaa akkam naan jechaa ture ayyootii dhukkubsatteetti akkanatti bara manaa kamaa seentiyyee wallaahi haadha isaa gaa wanni haadhaatu nama dhagaama beektaa haadha isaa. Muridira mana keessatti dabadhaa jiingaa namaan daddarbina. Kilakki ana bira isaan bira miti dhiifama. Bira miti nama biraatiin baana warra taa'u jiru gastura nama haaraa jiran fakkaatti. Akkasitti wanna suni hundatti ergee achiin guyyaa duraadhaa waan naan jee torbee duraa waan naan jee qo'imee jira gurbaa wajjin haasaa hojjetan naan jee torbee lammaffaa immoo haadha isaatti dhukkubsatteetiin wallaahi isii dhiiga gamanaa kamaa keessaa dhiiga kan raawwanii godhan opereeshinii asiinatti ergee awwaan haadha gubaadhaan hin beekaa haadha xiyyaan dhabee jiranii waa tokko rakkoon qabu jeetumaan dhiisee torbee 3 moo 4 akkasuma dabarsee gaafa kaan ammoo ifii dhukkubsatee kunoo wanna sunillee mallee Hamzatti ergeen jira gulukoosii fitti hidhee kunoo kanan dhukkubaa jira jee natti ergee haa rakkoon qabu rabbi murtii keenya rabbi isaa fayyusu jeetiin dhiisee gaafa kaan ammoo obboleettii yaate yeroo kanatti bara maal ta'e naan jee irraa booda gara ji'a lama akkasina dabarse. Isaa tadhiyeenya eebbifamte seen hin dagatina inni rumnee si ammallee dubbitanas qabadha. Yaa akkasitti nama deemmatee kanatti heerumtee sababa sunii lolarra jirra maal jee akkasitti fuudheetiin intala eenyu maallaqa sun booddee na jala dubbachuu didee eegas ammas ji'a lamaa fi maal ji'a 3 gaafa jala gahu mucaan tokko ijoollee karaa baalee kanaan dubbisee aboo bara akkanumatti wanna sun wanumatee sun walii qoxoofu jira sirreessu jira gaa obsii fi naan jee na dubbisee. Haa rakkoon qabu murtii keenya na dubbise haa rakkoon qabu na dubbise waan jiru baan namni wajjin osoo wajjin haasaa yoo rakkoon qabu jeeni. Nama buloof irraa godhi ali. Namarraa miti hamta keenya tokko beerbungi na seetu yaadifama. Akkasitti waan sun eegasii gaafa ji'a furmoo kana turu Hamzaa Sheekaattillee Hamzaa Sheek Jaabirittillee dhaqee Hamzaa keenya waan akkana na godhe murtiin ijeetti madde deebisee dabbaalillee karaa nama biraatti wal argee dabbaalattillee bilbila wajjin haasofne turre akkana dabbaala keenya bara akkana na godhe gurbaan kuni jeesi dubbadhee mee walumaa gala gaafa isaanii dubbadhee sitti deebilee naan jette gaafa sun siif himi jennee na fakkaate. Haa ta'u gaani wallaahi ani jechuun obboleessas akkas naa godhu gaa jechuun namni gabee ta'anii nama harargee kana waa hattuutti jee namanuu garuu dhiifama.
nama harargee kana hattuura jeellee waan amma nu garuu ani murtii guutuun akka harargee keessa illee hattu hin jirtu ragaa naa bahe. Yeroo hedduullee guruppii kana jalatti dhufeetiin bakka isin dubbattanitti murtii guutuun akkas na godhanii ni madda mala guwaan jiru. Buloo kuna godhaa ture mana Dabbal jalaa mana Hamzaa Jaabir jalaa bakka hedduun dhufu. Bakkee ati addanuu baaftu Zakii Dallaas hojii dalayna jeemu maal Dallaas jette? Zakiin sun abbaa qabeenyaatti naan jee. Akka hojjettuu godhee maallaqa isirratti miliyoona akkas miliyoona 2-3 akkas dabarsee guyyaa 2-3 dabarsee sorry. Maqaa Zakiitiin edha inni isin daldala nama biraatiimi. Zakiin jaartii akka si fiduun si godha hajaa utti Zakiin maallaqa akkaawwantii isaarraa akkaawwantii isirratti dabarsee irraa deeffatee yeroo 2-3 gaafa godhu akka jechuun jedhame hojjettuu isaa godhee kan nama meeshaa alaa bittuufitti si ergaa naan jee beektaa. Akkasitti maallaqa sunan itti ergee kan harkaa ba'ee ol magalagaa maallaqa sunni garii ittiin liqeeffadhee ogaa jechuun barumsarra namni jiru silaaman harka qabaa miti. Wallahi egaa gaafa sunni jechuun gaddee haadha xiyyaatee wajjin waan sanaa wajjin dhugumatti sammuun hagammaatti nagan hin qabdu beektaa karadhee illee waan godhee booddeerra irraa dhuma maal naan jedhee miidiyaa irratti miti yoo gaana waan nagatu ijoollee miriyaa katti nama dhannaan deemi miidiyaa miti yoo barbaadde televezyiina irratti haasa'e naan jennaa barreessee akkasitti booda egaa ol magala adda baanii bolookina godhee jechuu gara hundaan yeroo keenya kana qabadha ol magalatti. Namoonni maqaa dasii daalasiin maallaqa akkaawuntii namatti erganii namarraa saamaa turan tokko akka isaa kana faadhaa jechuun namoota hedduutu dubbataa ture miidiyaa irratti kana dura. Akkamiin Zakii illee waan kana keessa laaqe fidee osoo deemu. Zakii moo daasii jettan Zakii sana. Zakii Daalaas jaamaa inni abbaa qabeenyaati akkaawuntii isaa irratti ati birrii dabarsitaa inni immoo akka dalayduu isaatti yaadatan biyya alaa si erguu danda'aadha. Maallaqni 800 sirraa fuudhame suni akkaawuntii Zakiiti moo akkaawuntii murtii si qadame. Akkaawuntii Junaydii Hassan irratti ergame kan murtii irratti ergame. Akkasii miti Zakii irratti maallaqa erganii osoo hin ta'in. Irratti ergan osoo hin taane yoo irratti ergame barke akka inni naan jejjera. Akkasii miti akka naagaleen si himaa dhage. Zakiin akkaawwantii jaartii teetii irratti maallaqa ergaa maallaqa gurguddaa ergeeti tiraanzaakshina godha akka waan jechuu fedheeti. Maallaqa gurguddaa ergeeti. Yaa akka kaayisiin wal magala baankii kana. Akka wal qunnamtii wajjin qaban fakkeessuuf akkas godhaa jechuudha. Isintu beeka gaawwan biyya faranjii oke. Naagalee jira likkitee. Ifa madhaamsa tokko ni dhaammadhu warri namni baay'een asala deemee eenyu murtii kiingi warri jettan dhuguma rabbitti rabbillee sodaadhaa namni rabbi sodaata beektanii du'aana qabeenya kun akka bareedaa ta'u qabeenya maallaqa. Beesu komantiin laanin komantiin akka itti himtuu Haimatu qoya waanuma fedhaa jiru meedii. Mee dhagaye wantoowwan kana amma gaa namni gari soba jechaa jira. Risiitni maallaqni itti ergamee fi waliigala isii yoo jiraate ol baasaa iskiriina irra kaaya nama agarsiisa. Hamza keenya siree bisitti ergee jira keessa. Nin beeka. Amma ragaalaa. Hamza Haji itti nama erge amma reefu. Hamza Abbas Ali Ghira. Maaliif jennaani akka waan gartee maqaa balleessu jiranii kan taane. Sitti eeguun eegaa dabbaan. Natti erginiin kaya amma natti ergan akka. Biizii na godha jechuumaa fi. Ana kaya rakkoon jiru takka takka. Maali maasaappi qeemaan irratti erga. Miseenjeru makiyyaan kaya miseenjerumaan. Waasaappi irra naa erga beekami sii haachi. Aan haisiin joo waasaappu marraa ishee godhu Itti dabarsuu barbaade waasaappi irratti silaa yoo jira. Yoo feete ilaalu. Gara miseenjera ishee godhuun waasaappu marraa kaastee. Qoyme kutak yoo feete shooti godhi yoo feete daawwalooti godhi suuraan waasaappi nufi daawwaloonni ta'a yoo daawwalooti bakka hin garre shootuma godhi jawaala walii qabee keessatti. Waan bu'aaniin buusaa garuu sagaleen silaachiin dabaluu qabu sagalee murtii guutoota dhagaa. Waasaappi xiyyaan siimaa qabadhu Osman qabadhu. Karaa gabaabaa ayishee. Ida'uu 9-7 Oh ishee pilaas. Booda amma irraa fudhanii booda nutti hiitanii keessa walii barreessaa waan barreessitan. Rakkoon qabu lakkoofsa xiyyaa qabatu nama uummanni uummata kan nu barbaada. Ida'uu 9-7 9-6 laa lakkoofsa qaatare waan ta'eef ida'uu 9-7 4 okay 70 63 34 97 dabbaal 97 yes Qadiirun bannaa tokko garan kutee qareef wayaan harkaa qabajuu waa qulqulleessa qayyuu sana asii ol deebisa maa jira. Miseenjeraan naa erginaa waan tarbiyaa isaan agarre nuti. Boo wanni si godhe Hamzaaji yookaan narratti as ergi. Waasaappu marra seeni durame Hamza waasaappi irra seeni Waasaappi irra seeni. Hamza
Ana irratti erge Achi Hamzaa booda jiru. mallattoo ida'uu WhatsApp irra. Ishee hunoo hamaamman namoonni dhufe waasaappiin asmarratti achi naqaa kuna. Achi naqi maamma nama isaa baasu tokko kan beekan. Sagalee hundaa jira maalii jira tartiibaan suuraa isaa hunda tagaafana dhukkuba jeesanii jira. Suuraan tun jalqaba suuraan baraa inni dheengadda gabbaa isanii jalqaba mucaa kanaan sobamu ergamte tagaa dhiyoo tana akka inni gaafa sagalee uummata harargeetti ta'u maxxansisan gartanii jalqaba suuraan isaa ergamte soba ilma dhiyoo tanaan dhukkuba jeera deebi'ee poosti godhe malee. Tabar tananaa saadilee biyya keessaan jireenna sodaachisu jiran isaa biyya Obsaa dhaggeeffadhaame. Ummato akka waa nama dhaggeeffadha akka waa nama nu jala nafne mucaa kanaan waan hin gaafadhuun qaba. Mucaa laal sagaleen huntees gubbaadhaan ni waraabamti namni waan dalagu waan qulqulluudha dalagaa as jalaa koomentiin laalin obboleessa kiyya alibirraa koomentiin laalinii koomentiin if nama fannisiifti namni girrisaa kan addaan fudhatee jira girrisaan cinaan kiisha kiyya jira cinaan kiisha hamzaa jira cinaan kiisha kee jira cinaan kiisha dabbaal jira. Girrisaan dabbaalis sooma dabbaalitti naqate malee haqa kana gadin harkan kiyyalleen akkasuma. Anaa ibifuu baqataadhaa kana kiingi jedhanii deemanii bira kutu kana kiingiin hin jirtu dhaggeeffadhu siifiin hima. Waaniin ansi wallaahi dubbii ta'e tana eeguudhaaf na bira halkan sa'aa 7 Awustiraaliyaadhaan jira halkan sa'aa 7 walakkeessa halkanii irratti dabarree jirra jechuudha. Si qofa. Kunoo maamman namoonis jechuudha. Maamman namootii fi ergi kaatti waan argite Hamzaa ta'e fuuldura deemna. Ergi maamman namoo banadha kunoo waasappii seenii wal baas. Maamman namoo naa banatu. Hoggaa ummata. Maamman namooti kaameraa keeban yoo fayyada televizyiina makiinaa irratti barbaadu waan biraa irratti iskiriinii guddaa nu bani akka Hamzaan godhu sanitti. Aboo dhaggeeffadha. Arra dookumentira gochuu ana baay'ee. Halal Ganamni haasa'u jiru wal gubbaa muutii kaafatanii wal gubbaa laal halaal guyyaa qalanii jaan muka jige qottoon itti hedduudhaa jaan namni maan tana murti guuto maqaa balleessuudhaaf deeman jaaniiti ha'ariyoo laal ha'ariyoo qabuudha fedha kadheessu sunis ammoo bahuudha fedha kanaafuu maallaqni irraa ergame kun as keessa namoota gurguddaadha nuti hin jirru nutiin kun akka waan bakka takka wali qabanii foon bashoodhaa nu nyaachisanitti takka nagaan adda galleen beeynu nagaan addaan galuun murti guutoo qabnee tumnee finnee irraa fuudhuudhaaf miti waan jiraa kana obboleessa keenya murti guutoos hattuu ta'ullee obboleessuma keenya maazaala obboleessa keenya itti ammaan tana jechuudha wanni niin jechuu barbaadu akka reefuun tana himate sanitti anaa miti mucaan kiyyaahuu isarraa hin qeebalu jechuudha ana gaafa baasee haraamuu baasee akka lukkichatti haraam ta'ee qalachuu bira kute kana dhiisi. Wanni niin jechuu barbaadu maali as keessatti zaalammaree kun tana Zakii Daalaasiin maqaa dhawame. Dabbaaliif dubbiin Zakii Daalaasiin galleef akka jee mucaan jala taa'eetiin akka nama gartee hadiisa affasuudha jira. Zakii Daalaas mucaa kana miciyyoo sanirratti jeen hoggulamaa 3 maallaqa naqeeti miliyoona takkarra naqee irraa deeffatee miliyoona takkarra naqee irraa deeffateeti akka dalaytuu fuudhee as fida jeen. Dib jettee bakka buute wallaalinaadha waan boru namni hoggaa isin gaafate manguddoota keessa warri qooda fudhate sirnaan hubaa kushaasha malee safuu fi safeeffannaa qabduun osoo har tokko miinetti maallaqa kana osoo riisiitii as hin baafne dura riisiitii as baasuun amantaadha. Akka nama hundaa galtu maallaqa kana maallaqa 100 hin himneehu maqaa maallaqni hanganaan himne nuti immoo binti fissanduu kabaraa fissuuq jedhamni intalti mana jirti dubra jaan kabarri oduun ammoo magaalaa keessa jirti kan ilaalin hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan tinsaallee kalaqaamaa tinsaallee kazaqaa jedhamni ka'uumanii irraa ambattee ka'uuren irraa ambattuu jedhe warri murti guuto uremma waan tana numan dagatan jechuudha maaliif namni gaafa ila sillaasee gurri duudemme Itoophiyaa keessatti iyyoo numa ja'a kana waan taateef maallaqa mucaan intarpuu godhamu qaba akkamitti ergite qicaadhaan immoo bakka takkatti illaa kuma Siita baasuu deemnaami amma bal'is na bal'is. Osoo risiitiin baafne silaa osoo risiitii biran dhayne maamman namoon jirti osoo risiitii biran dhayne akka afaan mucaa kanaatii fi akka afaan mucaa kanaatiif risiitii wal simitu laaluudhaa fi yoon isinitti dhiifama naa godhaadhaa galatooma. Yaanni kee bareedaadha. Hamzaa gaafadhu. Keenaa gaafate yoo kasaate ajee waa'ee maallaqa dabarsu dabbaan laaphu ogutak. Okay, tuuf. Adeero Ali Birra maallaqni ati Junayd irratti ergite daaraktii qarshii 1000 resinni waan jiruuf jecha gaggabaabse. Qarshii 800 guyyaa tokko yeroo takkatti ergite Moo jaartiteetii tutti ergi. Haadha manaa kiyyaa turatti ergite. Okay, bareeda. Haati manaa keetii ammallee ni jirtii miree wajjin jirtanii miisin.
jechuun wallahi achi booda haalli kaa jechuun na sobdan naan jettee sun beektan amanuu dhabde maallaqa sun walii galtaniitu ergisiifte malee anuma sosobde malee naan jettee kaa jechuun wajjumaan jirre. Yoo hammaati isii fidi isiin ka maallaqa kana dhugaa keenyaan irratti erge yoo jee nama manguddoon fidi jette akka fedhe dhiyeessuu dandeessuuf si gaafadhe sarara koon qabu. Sun ammatti gaa yeroo ammaa kana amma irratti fidi yoo naan jettan gaa dhugumatti ani yoo dhugaasitti guyyaa yoo ta'u muraasaaf wajjin haasawatu hin jiru beekta hojii tokko akkas natti aarteetu beekta wanni naan jette. Garuu waan itti ni bilbilee ni fida rakkoon qabu amma hin danda'u garuu. Okay bareeda bakka bareeda rakkoon qabu wanni guddaan jiraachuudha. Itti aansitee sababni inni itti maallaqa 800 sirraa fuudhe jaartiitii teetanaan biyya ati jirtu si fidaadha amma karaa gabaabatti. Sibiraan fidaadha. Okay. Zakii Daalasiis sababni itti seene tiraanzaakshina baankii seetimantii xiqqoo maallaqa isirra naqee baasee hojjettu isaa fakkeessee bakka akka dhufuu dandeessu godhuu jeeti sitti himi. Akkasii. Okay, هذا آية واضحة جانين أخوني ملتو إفقلا أجي رسيتا لالو دندنيا udaan halkanii waa sadii balleessa jaan kophee tuqeeti harkaan tuyxee udaan ettee laaltee funyaaniin tuyxee bakka sadii balleessa kana waan taateef Zakii Daalaas takkaasi dubbisee jaa maqaan isaa obboleessa keenya kabajamaa abbaa hiyya isaa waan tuqame takkaasi dubbisee jaa gaafadha. Okay bareeda Deebis Zakii Daalasii fi ati takkaa wal dubbistanii ni beeytanii. Lakki obboleessa akka namaa balleessuun gaarii miti yoo ndabe waaqa kiyya dhabeet maan dhiisa malee lakki hindee isaas takkaa dubbisee hin beekoni. Isuma murtumaas hin jee. Yaa murtumaan naan jee footoo natti ergee gaafsuni gurbaa furdaa wayiiti yeroo sunitti gaa footoo sun eegas ni haqalleedha garuu natti ergee malee ani lakkisan takka hin dubbifne zakkeen. Footoo Zakii Daalaas. Waan barbaadan gaafachuu dandeessan ammallee achi booda resiita gabbaasaa bakka. Footoo Zakii Daalaas. Ammallee obsaan gaaffii bareedduu kaase tama dabalataa tanuma irratti Zakiidha waliin isin qunnamsiisaa waliin isin jirti hariiroo. Lakki hiriyyaa kiyya anaas fixaa malee takkaa waliin si qunnamsinaan jenne lakki. Saritti aansee duuba akkamitti amantee maallaqa Anamma sababa obboleessaa hojii wal beekan jee obboleessi kiyya obboleessaa hojii yoo xiqqaate gara amma shan hojii turre jechuun obboleessi isaanaaf akkuma obboleessi kiyyaati. Obboleessa Zakii moo obboleessa Murtii Guutoo? Obboleessa Murtii Guutoo Sultaan Hassan. Ajjeetu fufa. Ayya obsaa waan sitti afaan sitti qabanii isaa obsaa keessa. Oi asmaan oguta ka biroo egaa obboleessaa wajjin hangana amantee obboleessaa wajjin hangana walitti jaboo taatanii himata kan kee kan obboleessaa biraan geessee because obboleessaa miti yana haadha isaatti illee bilbilee jira haati isaalleen waan naan jette beektaa yaalma kiyya gaa olmaa galaanis gaafa sun dhukkubee tureeti inshaalla maallaqa siin deebisu naan jettee asii haatiniif obboleessiniif obboleettiin asii adaamaa deemanii maallaqa kiyyaanaaf isaa wali kannate jidduu tanaa baajee obboleessi isaa kunoo yoo amma waan itti nama gartee bilbilaan fiduu danda'u awwani gurbaa kan rabbi isaa darbatu waan hin godhu qabu dhaqneenillee akkasuma hin jenne yoo niif gartee isaa ati sirraa duuta jirtu akkanas godhe wallaahi kunoo obboleessi isaa kunoo rabbi sii kakadha kunoo quraana kan argaa obboleessi nama muslimaa nama haadhaaf obboleessi dadhaban. Wallahi obbo kunoo jechuun yoo kakachuu teellee waan teellee jechuun bana nama no amma haquun hin geenye dhiisi bakka risiita maamman nama guddise. Okay risiita dabarra amma walumaa galatti obboleessatti matti haadhatti matti hunduu dadhabanii. Okay maamman nama hosi deebi. Ragaa uummataa kan nama manni akka tulmaa mana garuu ragaa kan deebisee warra obboleessa isaadhaa jechuun ammaaf yeroodhaaf wajjin jiran sitti illee bilbilee isiillee isa bilbiltee waan kan jidduun seeninaa naaf isaa wali kannate jee dabaan akkasitti nati Okay, jechuun ni dandeessa akka seera dhugaa. Deema waan kana. Sun sirri jechuun ni danda'a. Kun mee laala gaarisiita unoo laala amma dhufee jira. Unoo laala maqaan Junaid Hassan Ibrahim arshiin koomni bisadde kallattumaan galte. Eenyuun nuti bisamee gubbaarraa gatte namni ogummaa waan kanaa qabde Hamzaadha. Kunoo laala. Malii raafuu bireenchi irratti galchite malkaa raafuu akkuma inni jee naannoo sanii. Itti aansee immoo Fariida Aliyyi muummeetu qarshii 800 tiraansfar godhe akkaawuntiin irratti tiraansfar ta'e jechuudha. Junaid Hassan Ibrahim guyyaan isaa guyyaa 19 ji'a 11 bara 2025 keessa kuni risiinii rakkoon qabu baankii orijinaala keessaa ni ba'a bara kuni yoo feekeettee ati akkaawuntiin irraa itti dabres akkaawuntiin kuma takka 70 takka 56 25 29 torbaa kanaan itti dabre jechuudha. Fariidaa jala jira kunoo maqaa jala jira maqaa Junaid ijoo gubba jirti taa Junaidiitis.
Accounting kun accounting nama itu sami. Oke. Raga dabalata suuraa murtii guutuu nu deebisuu guutuu akka taanaa fayyaan qabu jeessan. Ebaaf na sanillee because bakka tanatti nama hedduu guyyaa hedduu lolu shawwadee jira waan ta'eef. Suuraan nama horsii jabanne jira. Uummata shawwaddee andur beeka. Guyyaan gaafa maatii jalaa nyaatame dur natti ergamte akkana ta'e. Kan kophaa miti gaafa makiinaa wallee nuun jeellee makiinaa tana kaayaa ture qoyaa baasa. Kanuma fide suuraa tanuma yeroo torbatti fayyadamu. Suuraa tana jawala keessaa qabu. Suuraa san nu baasa guutuu akka. Taa'ee mana qabu jirra barta guyyaa makiinaa dhaamee hojii qabu jirra. Suuruma tanaan deema yeroo hundee hin hoggaa shakalu. Suuraa baasa. Guyyaa san fayyaa qabaa barta san duraati wanti inni waraabbate haa malee guyyaa san hojii qabu. Abaashii duuba hojii qabu jirra akka namaa gootaa ittee maa gabbaatee waan irraan iyyinii gaafa sanuu. Ululaalbaab abba fedhe hojii na taaree kun confidence qaba. I believe in myself confidence. Addis Ababa tana keessa namni akka deemu na qofa laala. Hamza guutaa kame. Jara kan jogi. Isaanus jiikaasaa kan dubbate. Awwain dubbatte moo? Awwan inni jara na baramtuu miti amma walla kafutti hin jirru. Guyyaa sanii ati fayyaa qabdaa jettee maaliif saaxilii siin deemaa? Aboon hin dubbadhaa. Yoo deebii walii deebiftanii dheere naamsaa asuma galaa fi atumaan. Maaman namoo suuraa gijjiirri suuraa guutakka maaman namoo suuraa gijjiiraa deema maaman namoo guutakka kun risiiti maallaqa gijjiiraa deema guutakka. Suuraa gurbaa fi. Alibirra. Amma gaa bakka sagalee murtii guutoollee ni banta gaaba maaman namoo. Ni banta hundaa'u akkas. Maaman namoo maal jettee? Amma tana laalle wanta oofe waan biraa gabbaa tana dabarse marisiita dabarse. Jijjiiree bar. Jijjiiraan jirtu suuraa kaa suuraa. Jijjiiree lakki risiituma bar risiituma Abana Hamza maalisa? Wayi. Komantiin maal taate? komentiin mana jirti. Mana jijjiiree. La maaman nama risiitii malee suuraa takka baasaa jirtu. Amma nama risiitii waliin deebisuu jirta. Wayi suuraa abbaa lama suuraan gurbaadhaa firii. Bakka wanni siti de gabbu yol deebi gawa wanni te yoo amma deebi'ee bane gabbutee deebi'uu qabde. La bu'i deebi. Albirra mee aga inni sirreeffatu isuma amanteet maallaqa irratti ergite moo namni obba maallaqa ergitu kana namni isin jidduu jira namni akka dabalatatti qaame lammaffaa yookaan sadaffaa isin jidduu jiru ni jira. Simaaf isa wajjaasee maallaqa amanteetuma akkaawuntii sirreetti ergite moo? Laal duraan dursee ani maallaqa isaa amantii waniin isaa amanu hin jiru jechuun yeruma sun dura waan roobee suni waa'ee roobee irratti akkas ta'e jedhanii dubbatanii sababa ani obboleessa wajjin turreef obboleessi ni jedhamis obboleessi amantii obboleessa. Hanga inni as deebi'uu waan inni tana isinii banu. Bane. Maal sagalee nu badeessi bira giraannan Hamza bani. Ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jirta? Aliin keenyuma kana beeytanii kanuma. Kudis. Okay, sagaleen dhagahamu isin bira sirriitti. Ooya jalaan itti bana. Hidha gaamaa tol fuudhi jalqabarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jirta habibi obboleessa kiyya nagaa qabda fayyaadha. Sorry diifama bilbila sarara qabdi guyyaa lameen kana ni beeka. Wallahi deebiin si deebisu reediin taasifamaa fi si rakkasini. Dhimmi jara wajjirra wal karakkaru jirru dhimma jabuutii hin deemtuuti. Ta'uu qabu akka taatan taatanii asiin haafituu qabdan irratti wal karakkaru jirra. Waan hundi itti geessitiin jira. Mucaan jabuutii adeemsu viizaa goonaa fi naan jennaan hin gootaniif viizaa hin deemtu irra wal karakkaru jira. Dhiyootan ammoo akkuma ati koo qabdu waan hunda informationa footoo fi viidiyoodhaan si erga. Addis Ababa poolisiin jalaa kaaftee gubbattee baalasulxaanotaa fi warra waan kana dalaguun jiru hunda namoota agartee biyya kanarraa akkasi bahee biyya kana deebi'ee adunaa ifaa hunda hidhanii dhimmi deemu jiru waan akkanaati habibi tanaafis sirraa callisee xiqqoota kan waanaa obsii waan sana adunaa illee qabsoo tana keessa gale ayyee saatii murtiin jedhamu kanatti miti adunaa hidhame kun soba itti dhisati sagalee biraa bani jirti tanuma sagaleen taa'ee ta biraan jirti isa tana keessa tana hunda keessa mooteetii jira taane taa inni itti haasa'uu jira amma eegi bani sanillee because wal bira qabnee ilaalla waan isaan haasaa garaa dhaggeeffatu taalii itti haasa'uu jira akkuma aliin na ergettiin hunda tartiibaan isinii banaa hunoo Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lakkoofsa tokko tokko akka jirtu godhe akka jirtu lakkoofsa takaacinaa godhe takaacinaa. Inni sammaa isaa bilee sammaa gootan isin seeraan dhaggeeffattaa usii taa'e. Information jira barachuu barbaade. Yaa naagala waan ati keessa turteessi haa ta'u hawaan biyya keessa jirus olmaanii argaa jirra. Yaa ati haa ta'u waan jiru hunda yeroo jiru yeroo isin bilbilee jechuun yoo
biisii taatee waa wirratti waan taatee malee jechuun na jalaa kaasituma ni jiraan akkana jira jeetuma itti sira kun qabu anis naa galabeeta nama biyya namaa keessa jiru deebi'ee mas nama waan nama akka amma godhaman. Bartee miskiinummaa sa'aaraan qabu galtee bulchaa kana. Akkas hundaafuu rakkoon qabu hundaafuu jechuun waan jiru inshallah haa information waan mugri jaraas jedhamu deebiitu masala eegaa obboleessa fa'aa manaas kan dadhe garuu waa takka waan hin jiru inshallah bishira rakkoon qabu. Amanaa